Dubbiin sagalee Waaqayyoo akka jedhutti Yesuus ani tiksee gaariidha jedha. Ani tiksee gaariidha. Natu tiksee gaariidha jedha. Tiksee jechuun wanta tokko kan walitti qabee eegu, walitti qabee kan geggeessu yeroo inni fakkeenya hoolaa yookaanii fi horii loon keessaa hoolaa bakka bu'aa fudhatee yookaan fakkeenya fudhatee yeroo dubbatu in argina. Wangeela Yohaannis keessatti boqonnaa 10:11 akka kana jedha. Yesuus tiksee isa gaariidha jedha. Yesuus tiksee isa gaariidha. Tiksee gaarii. Tiksee gaarii jechuun tiksee amanamaa beelaa hoolota sanaa kan eegu akkasuma wanta hoolota kanatti dhufe kan eegu yookaan kan akka gaariitti geggeessu jechuudha. Tiksee gaarii jechuun walumaa galatti qooqaa hoolaa kanaa kan beeku, dadhabbii hoolaa kanaa, dheebuu hoolaa kanaa, aduun gubuu hoolaa kanaa kan beeku, kan ilaalu, kan deddeebi'eetu waa'ee hoolaa kanaaf dhimmu jechuudha. Tiksee gaarii kan hin taanes jiraa jechuudha. Mee wangeela kanarraa wajjumaan dubbifanna. Lakkoofsi 11 akkas jedha. Yesuus tiksee gaariin ana. Tiksee gaariin lubbuu isaa hoolotaaf hin kenna. Tiksee dhugaa otoo hin ta'in bitamee kan eegu hoolonnis kan isaa kan hin ta'in yeeyyiin hoolotatti dhufuu yommuu argu hoolota dhiisee in baqata. Yeeyyiin hoolota butatee warra afan hin bittinsa. Namichi sun bitamee waan eeguuf hoolotaaf hin dhimmu. Tiksee gaariin anadha. Ani hoolota koo beeka. Hoolonni koo ana beeku. Abbaan koo akkuma ana beeku anis akkasuma abbaa beeku.Anii fi hoolonni koo wal beekna. Lubbuu koos hoolotaaf nan kennaa jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yesuus Kiristoos gaafa dubbatu tiksee gaariin ana. Lubbuu koo otoo hin mararfatin hoolotaaf nan kennaa jedha. Bitamee kan eegu qarshiin kan bitame hoolotaaf dhimma kan hin qabne kansaa kan hin taanetti fakkeessee dubbata. Gaafa jennu namni tokko alaafummaa fudhatee gaafa kan namaa eeguuf kansaa eegu adda jechuudha. Yoo akkamirra ta'e tikseen gaafa qaxaramee eegu yoo akkamiyyuu hoola sun kan akka hin miidhamne barbaade ta'ee lubbuu isaa laachuu hin danda'u. Sababni inni lubbuu laachuu hin dandeenye yoo irraa cites mindaati irraa citaa, yoo itti qannafames mindaati itti qannafama malee dabarsee lubbuu isaa kennuu hin barbaadu. Yeeyyiin kun gaafa dhufu yeeyyii hoolaa kana dhiisee tiksee kana nyaatus ta'uu danda'a. Garuu hoolaa kanarraa waan hamaa haa eeguyyuu malee gabaree yaa jennu fakkeenyaaf gabaree fudhatee Waaqayyo akka dubbatutti bitame kan jedhamu kun qarshiin kan eegu jechuudha. Akkas jechuun hoolaan kun kan isaa kan hin ta'in gatiin kaffalamee fi kan eegu jedha. Kana jechuun wanta kansaa hin taane kaffaltiidhaan kan eegu jechuudha. Gaaf tokko Abrahaamiin Waaqayyoo mucaa dulluma keessaa argate isa qoree ilaaluudhaaf mucaa kana naa kenni ittiin jedhe. Aarsaa godhii naa dhiyeessi jedhe. Mana koo keessaa hojjetu hin jenne. Garuu aarsaa godhiitii qalma gubamu godhii mucaa kee naaf aarsii jedhe. Dhaggeeffadhaa obboloota koo. Gaaf tokko inni deemaa utuu jiruu tulluun itti sitti agarsiisutti dhaqe mucaa kee kana naaf aarsaa godhi jedhe. Aarsaa gochuun mana Waaqayyootti gatuu miti. Mana Waaqayyootti kennuu miti. Daaqonaatii ta'ee hojjetuu miti. Mana Waaqayyoo haa eeguu miti. Garuu qalma gubamu godhii naaf aarsii yeroo itti Waaqayyo jedheen argina. Amanamummaa Abrahaam laaluuf akkas godhe. Kananitti deemee fi yookaan kana fudhadhee fi tiksee gaariin hoolaaf lubbuu isaa kenna kanan jedheef. Ilaa hoolaan tikseen kun hoolaan akka hin miidhamne barbaaduu danda'a. Maaliif qarshiin eega? Maaliif mindaa isaarraa cita? Maaliif kaffaluullee danda'a? Garuu kaffaltiin isaa kun lubbuun kennisiisu. Maaliif lubbuu kan kennuufi anaa jedhee dubbata. Tiksee gaariin anadhaa jedhe. Kan isaa kan hin ta'in kun garuu
Hoolaan gaafa yayyiin isatti dhufe hoolaa dhiiseen baqata, yayyiin hin butata, warra afan hin bittinsa jedhee dubbata. Hoolaan anaafsiidha. Hoolaan inni Waaqayyo jedhe kuni isa tiksee hoolaana eegaman miti. Gaafa Abrahaamiin mucaa isaa aarsaa gochuudhaaf qarree inni itti agarsiisu yookaan tulluu inni itti agarsiisu sana barbaadee itti bahuu ga'u warroota wajjin deemanii anii fi mucaan godhannee aarsaa kana dhiyeessina jedhee hojjettoota isaa biraa hambisee harree itti qoraan fe'ee deemu biraa hambisee billaa fuudhee akkasuma qoraanicha harree irraa fuudhee achii harree kana eegaa erga jedheeni booda warra kaan erga biraa hambisee mucaan waa shakke. Sababni waa shakkeen maali? Qoraan jira, billaan jira, wanti hundinuu wanti aarsan ittiin qophaa'u jira. Garuu aarsaan qophaa'u hin jiru ture. Iddoo kanatti innis akkas jedheen yaa abbaa jedhe, yaa abbaa jedhee garaa laaffifachuudha. Garuu jedhe wanti hunduu kunooti jedhe. Argitaniittu wanti hunduu kunooti jedhe. Qoraanis kunooti jedhe. Billaanis kunooti jedhe. Waa ta'u hundumaa qabanneerra qalmi gubamee aarsaa waaqaaf ta'u kun eenyuutiin jedhe. Isa booddee Abrahaam akkas jedheen isa qopheessee jira. Isiin qopheesse jechuun silaa hin ulfaata waan ta'eef akkas jedheen. Abrahaam gaafa manaa ka'u ittiin hin mari'anne eenyumaan utuu hin mari'atiin Waaqayyo jedheedha fuudhee ba'e. Gaafa fuudhee ba'u garuu achi ga'uudhaa isaa ka'uu gaafii gaafannaan hoolaa Waaqayyotu qopheessaa jedheen. Hoolaa Waaqayyo qopheessasaa Abrahaam yaadee miti akka Waaqayyo qopheessu. Garuu Abrahaam ilma tokkicha argatee dulluma keessa argatee maqaa maseenummaa kan irraa kaasee argatee waan baay'ee jaallatu kana aarsaa gochuudhaaf deema ture. Gaafa aarsaa gochuudhaaf deemu amma immoo si jaallate biyyi lafaa garaa sitti jabaata. Amma immoo si jaallate abbaanuu garaa sitti jabaata. Garuu Waaqayyo gidduus galee gaafa sana Abrahaam gaafa mucaa isaa ciibsee ija hidhee jedha macaafa qulqulluu. Ija hidhee gaafa inni qaluudhaa billaa morma isaarra kaa'u Abrahaam Abrahaam jedhee sagalee guddaadhaan waaqarraa gadi waame. Gaafa waamu Yesuus gooftaadha. Abrahaam gaafa inni jedhuuni inni millate. Gaafa millatu mucaa keetti quban buusin si bukkee jira hoolaan achi ilaaliidhe. Huuxitti hidhamee korbeessa hoolaa huuxitti hidhame tokko argee fuudhee qalee aarsaa dhiyeesse. Aarsaan gaafa san dhiyaatee isa lubbuu laatu hoolaaf lubbuu laatu sana ture. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maaliif hoolaa ta'ee Waaqayyo aarsaa ta'ee lubbuu isaa laate. Huuxii keessatti hoolaa hidhamee jiru Abrahaam gaafa arguu fuudhee aarsaa dhiyeesse. Mucaa isaa nagaatti gale. Maaliif tiksee amanamaan akka kana, tiksee gaariin akka kana, inni nuuf lubbuu isaa laate, inni nuuf waraansa obse, inni nuuf gadda hundumaa danda'e. Otoo dubbachuu danda'u akka waan hin dubbatanne, otoo dandeettii qabu akka waan hin dandeenye kan ta'e kuni Yesuus nuuf jecha nu oolchuuf jecha gatiin inni hin baasin hin jiru. Tiksee gaarii kan jedhameef isa kanadha. Tiksee gaariin ana jedhee ofitti gaafa moggaasu tiksee gaarii, tiksee amanamaa, gaariin amanamaadha. Buloota koo inni nuuf tiksee gaariidha. Otoo inni nuun eegu ta'ee biyyi lafaa qaata nu balleessite. Otoo inni nuun eegu ta'ee yayyii baay'een qaata nu nyaate. Otoo inni nu wajjin hin ta'u ta'e. Otoo inni lubbuu isaa aarsaa nuuf hin godhu ta'e. Sababii lubbuu isaa aarsaa nu ta'eef lubbuu keenyatti nagaatti jiraanne. Inni lubbuu keenya jijjiirraa argate. Duuti gaafa dhufte balbala keenyarra dhaabatte isa du'a moo'e balbala irratti argitee nu dadhabde. Isa orma jilbiiffachiise nu dadhabe. Isa orma nyaate nu dadhabe. Isa orma karaatti cabse nu dadhabe. Baay'ee dhalatee guddachuu barbaade toon guddatin hafe. Aniif isin garuu carraa Yesuus hin arganne. Carraa tiksee arganne. Carraa tiksee gaarii sanaan eegamuu arganne. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Shaaloom.